Addunyaan buburreedha. Gaaf gaaf xiqqaa fi guddaatu ba'ee si barbaada. Gaafi tokko deebistee beekaa si godhee si muduuf yaada. Gaafi xiqqoo dogongorteef wallaalaa jedhamte hunduu sitti yaada. Kolfaas si madeessee qullaa si deemsisuuf maraachuu kee yaada. Guyyaa gaafa argatu daqiiqaa muraasaaf gammadee kofaltee hunda dabarsitaa. Yeroon isheen teessuu fiigdee dhiitee bariitee gammachuu kees badaa. Gaaf immoo osoo teessee yaaddu gaafin dararamtee yaada kee facaasaa ofitti asaasaa. Guyyaa sun hin dhiitu yookiin hin bariitu. Yaada asirraa fuutee deebisitti hin laattu. Kolfuun miirri hin jiru, boo'uuf imimmaan hin jiru, rafuuf hirribni hin jiru, taa'uuf boqonnaan hin jiru. Ni facaasta hin biqilu, daraaree hin hammattu, akka dadhabbii keef hin funaannattu. Addunyaan kun buburreedha, takka sadda hin baatu, yaada kee fudhattee si balleessuuf yaalti. Takka jaalatamtee, takka immoo jibbamtee, takka ol kaafamtee, takka gadi dhiitamtee, teessoon jibbamtaa, fiigduu hin arrabsamtaa, dhibooftu maraataa jedhamtaa. Kakaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise galanni abbaadhaaf, galanni ilmaaf, galanni hafuura qulqulluudhaaf yaa ta'u. Amiin.